How to win friends and influence people. Galaa, jirenyaa. Kan barreesse Dale Carnegie. Inseenee Makuriyaa. Seenessaan Sanyii Haayiluu. Qabxiilee bu'uuraa namootaan walii galuu. Qabxii sadaffaa. Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuun isa waliin deema. Kan hin dandeenye garuu qofaasaa deema. Waqtii gannaa qurxummii kiyyeessuuf gara haroo naannoo keenya jiru tokko yeroo baay'ee nan deeman ture. Ani uumamaan kireemii fi istirooberii baay'een jaaladha. Qurxummiin garuu raammoo jaalatti. Kanaaf qurxummii qabachuudhaaf waa'ee waan qurxummiin barbaadu yookaan jaalatu yaaduu qabda malee waa'ee waan ofii keetii barbaaddu yookiin jaalattu yaaduu hin qabdu. Qurxummiin raammoo jaalatti. Kanaaf ani kiyyoorra kireemii yookaan istirooberii kaa'een ittiin qaba osoo hin taane raammoo yookaan kuruphisa kaa'uun qaba. Yeroo namoota qabachuu barbaannus akkasuma maaf hin goonu ree. Wanti muummichi ministeera Ingilizii waraana addunyaa tokkoffaa booda godhees yaada armaan oliitiin wal fakkaata. Nama ta'etu hooggantoonni kanneen akka Wiilsanii fi Orlaandoo fa'aa waraana booda ni irraanfataman. Ati akkamiin aangorra turuu dandeessa jedhee gaafannaan aangorra turuu kiyya dhimma nama biraa wal fakkeessuun kiyyoorra kitaaba kaanii qurxummii akka qabuuti jedhee deebiseef. Kanaaf atis namoota amansiisuuf yookaan walii galuuf maaliif waa'ee waan feetu isaanitti haasofta? Kun daa'imummaadha. Waan hin fakkaannedha. Sirriidha. Waan feetu argachuu baay'ee feeta ta'a. Garuu namni biraan waan feetu sana kan hin barbaanne ta'uu qalbeeffadhu. Namoonni waan ati feetu fedhanis jiru. Kanaaf namoonni waan ati feetu akkasiif kennan amansiisuuf waa'ee waan isaan fedhanii haasa'uu qabdu. Kanaan ala gonkumaa argachuu hin dandeessu. Namni tokko hojii ta'e akka hojjetu gochuuf yookaan yeroo mara kana yaadadhu. Fakkeenyaaf ilmi kee sigaaraa aarsuu akka dhiisu gochuudhaaf gorsaan yeroo kee hin gubin. Sigaaraa aarsuun kubbaa miilaa inni baay'ee jaallatu taphachuu akka isa dadhabsiisu itti himi. Qajeelfama kana namaafis bineensaafis fayyadamuu qabna. Gaaf tokko Emersanii fi ilmi isaa jabbii mana soorataa keessa seensisuu barbaadan garuu waan ofii isaaniitiif fedhan waan godhaniif dogongoran. Jabbii manicha soorata keessa seensisuuf hin dandeenye. Emerson ni dhiiba. Ilmi isaa immoo ni harkisa. Garuu jabbichi kottee isaa lafatti qabatee dhaabbate. Hojjettuun lammii Ayirlaand taate tokko dhaabbattee waan Emerson faan godhan kana taajjabbi turte. Dubartiin kun kitaaba barreessuu baattus yeroo sanatti hubannaa Emerson caalu akka qabdu agarsiiftee jirti. Maal goote seeta? Harka ishee itti hojjetaa turte. Jabbichatti qabdee arraabsisaa fuutee kutaa soorataa seensifte. Yeroo dhalate irraa eegalee hanga ammaatti faayidaa ta'e tokko argachuu hojjechaa turte. Gumaachi ati fannoo diimaaf goote hoo? Kunis akkasuma seera kanarraa adda miti. Fedhii hojii gaarii hojjechuuf qabduuf jettee goote. Otoo hojii gaarii caala maallaqa san jaalatte ta'e hin gootu turte. Tarii gumaacha san kan goote diduu saalfattee yookaan maamilli si dirqisiisee ta'uu danda'a. Ta'us wanti tokko beekamaadha. Waan ta'e tokko argachuu barbaaddee gumaacha sana goote. Harry Overstreet kitaaba isaa Influencing Human Behavior jedhu keessatti hojii yookaan amalli keenya waan nuti keessa keenyatti feenurraa madda jedhee ibseera. Itti fufees kanaaf daldala keessatti ta'uu siyaasa keessatti namoota amansiisuudhaaf waan isaan amansiisu feenu fedhii guddicha isaan walitti hidhuu qabna. Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuun harka isaatti galfata. Kan hin dandeenye qofaa isaatti hafa.
lammiin Iskootlaand hiyyeessichi Aandiriyoo Kaarniigee sa'aatiitti saantiima 2 hojii eegale. Dhumarratti doolaara 300,000 fi miliyoona 365 horatee ture. Muuxannoo jireenya isaa bara dheeraa irraa argate yeroo ibsu nama tokko amansiisuuf fedhii nama sanaa beeknee waa'ee fedhii nama sanaa haasa'uu qabna jedhee ture. Waggoota 4 qofaaf mana barumsaa seenee barate. Garuu namoota akkamiin akka qabatu sirriitti beeka ture. Fakkeenyi biraan hirmaataa barnoota keenyaa kan ta'e kan Istaan Noovikiit ture. Istaan gaaf tokko hojiidhaa galee ilma isaa fuudhuu dhufe. Tiim mana keessa lafa dhidhiitaa hiyyaa ture. Guyyaa itti aanu mana barumsaa oolmaa daa'immanii seenee ture. Gaafas Tiim garuu hin deemu jedhee hiyyaa ture. Yeroo kanatti filannoon Istaan qabu mucicha dirqamaan gara kutaa isaatti geessee mana barumsaa deemuu akka qabu karaa danda'een amansiisuu ture. Garuu kun akka Tiim oolmaa daa'immanii akka deemu hin goone. Kanaaf Istaanis dhugaa kanaaf waan hubateef gadi taa'ee maal gochuu akka qabu yaaduu eegale. Itti aansees otoo ani Tiim ta'ee oolmaa daa'immanii deemuun maaliif na gammachiisa jedhee of gaafate. Haadha manaa isaa waliin gadi taa'anii wantoota Tiim gochuu jaalatu kanneen akka fakkii kaasuu, faaruu fi hiriyoota haaraa horachuu tarreessan. Wantoota tarreessan kanas qabatamaan mana keessatti gochuu eegalan. Haanaa haadha manaa koo fi ilma koo hangafa Boob waliin taanee minjaala kushiinaa keessa jirurra qalama dibna. Fakkii kaasna. Yeroo hundumaa akkanuma goone. Booda keessa Tiim nu waliin hirmaachuuf nu gaafannaan lakki. Akkaataa qubaan qalama diban baruudhaaf jalqaba oolmaa daa'immanii deemuu akka qabdu jennee dinne. Dabalees wantoota inni fedhu akka faaruus oolmaa daa'immaniitti akka baru itti himne. Ganama isaa isa to'ana dura ka'ee oolmaa daa'immanii akkan isa geessuuf na dammaqse jedhe Istaan. Bor namni tokko hojii ta'e akka hojjetu amansiisuu deemta yoo ta'u otoo hin dubbatiin dhaabbadhu. Akkam godheen namicha hojicha fedhii akka qabaatu gochuu danda'a jedhii dursee of gaafadhu. Gaafiin kun wantoota keessaa ariifannee seenne barcuma otoo waan hin dalagiin yeroo keenya akka hin balleessineef nu fayyada. Tibba tokko hoteela New York keessa jiru tokko guyyaa 20 kireeffadheen ture. Yeroos gatiin kiraa isaan na kaffalchiisan kan duraan irra dachaa 3 dabale. Odeeffannoon kun kan na qaqqabe tikkeettii kutamee erga sagantaan keenya beeksifamee booda ture. Ani uumamaan kaffaltii garmalee kaffaluu hin jaaladhu. Garuu waan ani fedhu kana warra hoteelichaatti haasa'uun maal na fayyada? Isaan waan fedhaniif godhan. Kanaaf guyyaa muraasa booda manaajara hoteelichaa qunnamuun barbaade. Yeroo xaalayyaa kee arge xiqqoo rifadheen ture. Garuu atis hoteelichaaf yoo bu'aa hin argamsiisiin hojii keerraa ari'amuu waan dandeessuuf siin ceepha'u. Amma waanan siin jechuu barbaadu mee gadi teenyee faayidaa fi miidhaa gatii kiraa hoteelichaa natti dabaluun kun siif qabu akka adda baafnu. Ergan jedhee booda waraqaa fuudheen gidduu isaa bakka lamatti qoode. Faayidaa fi miidhaa gubbaa irratti barreesse. Faayidaa ati argattu inni tokkoffaan galmi duwwaa siif ta'a. Kanaaf shubbisaa fi waltajjiiwwan adda addaaf kireessuu dandeessa. Kanaanis galii kiraa natti dabaluun argattu caala argatta. Yoo ani guyyoota 20f galma kee qabadhe ture galii guddaa dhabuu dandeessu yaaduun sitti ulfaatu. Miidhaan isaa ammoo ani gatii ati gaafatte kaffaluu waan hin dandeenyeef karoora kee kan balleessuun koo hin oolu. Ati hin haqxu taanaan karoora kee kana balleessuun koo hin oolu. Ati hin haqxu taanaan bakka biraatti gochuufan dirqama. Akkasumas faayidaa guddaa kan biraatti argatu leenjii kana namoota baratanii fi
naamusa qaban hedduun waan hirmaataniif hoteela kee beeksifachuu baasii baastu siif hambisa. Utuu beeksistees namoota hangana baay'atan siif hin fidu jedhee waraqaa irratti barreessee manajerichatti kenneen. Bu'aa fi miidhaa isaa gadi fageenyaan akka xiinxaltu abdii kooti. Ergasii booda murtii kee dhumaa na beeksisi jedheen nagaa itti dhaamee deeme. Guyyaa itti aanu kiraayi hoteelaa paarsantaa 300 dabalee ture gara paarsantaa 50tti akka naaf hir'ise xalayyaa naaf erge. Hubadhu, waa'ee waan an barbaadu jecha tokko utuu hin dubbatiin gatiin kun naaf hir'ifame. Waa'ee fedhii namtichaa fi fedhii isaa kanas akkamiin guuttachuu danda'u qofa haasa'ee waan an barbaadu argadhe. Mee gara biiroo isaa deemee maal jechuu keeti? Erga tikkeettiin kutamee namootatti beeksifame booda akkamiin gatii dachaa 3 dabaluu na beeksifta? Kun ofittummaadha, waan hin taanedha. Ani gonkumaa kana siif hin kaffalu otuun jedheera ta'e maaltu ta'a jettee yaadda? Wal mormii gidduu keenyatti uumamuudhaan yeroo dheeraan akka gubatu tilmaamuu dandeessa. Otumaan isa amansiisuuf kabaja mataasaa falmii hin dhaabu. Sababni isaa dhalli namaa uumamaan injifatamuu hin barbaadu. Iccitii milkaa'inaa hariiroo namootaa yaada nama tokkoo bakka nama sanaa bu'anii yaaduu keessa jirti jedhe Henry Ford. Yaada baay'ee gaariidha. Ammas irra deebi'a. Iccitiin milkaa'inaa hariiroo namootaa yaada nama tokkoo bakka nama isaanii ta'anii ilaaluudha. Waan feenu namoota irraa argachuuf waan isaan fedhan haasa'uu qabu. Garuu yeroo baay'ee paarsantaa 90 dhugaan kana ni daganna. Mee xalayyoota yeroo baay'ee waajjira keef barreeffaman yaadi. Baay'een isaanii dhugaa kana ni cabsu. Mee xalayyaa kutaa raadiyoo dhaabbata beeksisa tokko barreessee waajjiraalee garaa garaaf raabse haa ilaallu. Obbo Joon Blankville, Indiana. Nagaan isiniif haa ta'u Obbo Blank. Kaampaaniin keenya hojii eejensii beeksisaa qabatee turuu barbaada. Waan ati barbaaddu maltu dhimma isaa qaba. Sun dhimma mataa keetiiti. Isaan maaltu galche itti haasofta. Namni yookaan dhaabbanni xalayyaa kun ittiin barreeffames fedhii mataasaa waan qabuuf yeroo fedhii nama yookaan dhaabbata biraaf dhiphatu hin qabu. Itti fufees akka armaan gadii jedhee xalayyichi. Kaampaaniin keenya dhaabbata guddaa badhaadhaa fi dhaabbilee hedduu waliin hariiroo qabudha. Guddachuu dhiistee addunyaa kana yoo guutte nama biraa maaltu dhibe? Guddaa ta'uu kee natti himuun kee akka ofitti amanamummaan koo irratu godha malee maal na fayyada? Waa'ee milkaa'ina kee natti odeessuun madaalliin ofii koof kennu gadi buusa malee homaa nan fayyadu. Itti fufees akkas jedha xalayyichi. Wirtii odeeffannoo keessanii wajjin hojjechuu barbaanne nama jibbisiisu. Ani waan ati feetus ta'ee waanan pirezidaantiin Ameerikaa fedhurraa haajaan qabu. Na ilaallatus dhimma koo miti. Ammas irra deebi'een sitti hima. Ani waa'ee fedhii kootii malee waa'ee fedhii kee dhaga'uu hin fedhu. Xalayyaan waa'ee fedhii kee natti hin himatin. Dhumarratti kanaaf odeeffannoo keessan torbaniif filannoo keessan jalqabaa nu godhadhaa. Filannoo jalqabaa ofii kee guddistee anaan xiqqeessite. Ofittoo taatee waa'ee fedhii kee qofa haasofte immoo filannoo jalqabaa na godhadhu jettaa? Adaraallee otuu hin jedhiin akka ajajaatti natti himatta. Kanaaf an deebii kennuuf iyyuu yeroo hin qabu. Nan eegin. Xalayyaa kee qilleensa irratti facaaseera. Deemii fudhadhu. Yaada kee gara dhumaarra jiru qofarratti faayidaa xiqqoo an argadhu haasofte. Maaliif jalqaba isaa kana hin barreessin? Ogeessi beeksisaa akka keetii xalayyaa akkanaa namaaf barreessuu meedullaa oblogaataa isaatu rakkoo qaba jedheen yaada.
xaaliyaa waa'ee fedhii keenya qofaa osoo barreessuu qabnu siin jechaan jiru. Ani kanan jechaa jiru xaaliyichi taayirood albuuda ayoodiinii xiqqoo argachuu qabda. Ogeessi beeksisaa kun silaa uummata bal'aa amansiisuu oomishaa fi tajaajila isaa itti gurgurachuu danda'u. Xaaliyaa akkasii barreessa taanaan warra mana foonii yookaan mana daabboo hojjetan irraa maaltu adda isa godha ree? Xaaliyaan armaan gadii kun immoo hoogganaa dhaabbata konkolaataa fe'umsaa tokkorraa barataa keenya Edward Vermiliif barreeffame. Xaaliyaan kun nama barreeffameef irratti jijjiirama akkamii uuma jettee yaadda? Mee dura dubbisi, ergasii boodan siif hima. Zaragaa San Front Brooklyn NY 11-2 Obbo Edward Vermiliif kabajamuuf. Meeshaan kan nu dhaqqabutti jiru waaree boodadha. Waaree booda immoo makiinaan waan baay'atuuf bakki ni dhiphata. Hojjettoonni fe'iinsaa buusanii kaffaltii dabalataa barbaadu. Sadaasa 10 kubbaaniyaan keessan irraa firii 510 fe'amee ture. Ganama sa'aatii 4:20 nu dhaqqaba. Kanaaf rakkoo bakka fudhannutti nu mudachaa jiru kanaaf deeggarsa keessan gaafachaa jirra. Mee waa'ee tokko isin gaafadha. Fe'umsi an armaan olitti heere dafee akka nu dhaqqabuuf humna guddaa baaftan immoo fe'umsi gar tokko akka nu dhaqqabu gootan? Deeggarsa kana nuuf gochuun faayidaa isin argattan konkolaataa keessan yeroo fe'atee ba'e hojii keessan qajeelaa akka deemu isiniif godha. Obbo Vermil hoogganaan kutaa gurgurtaa kaampaanii xaaliyaa kana erga dubbisee booda natti fide. Xaaliyaa armaan olii kun dhimma barreeffameef sirreessuu hin danda'u. Inumayyuu faallaa dhimma barreeffameef ta'a. Xaaliyichi rakkoo bakka buufataa fe'umsaa jiru ibsuun eegala. Kun immoo nu hin ilaallatu. Nutis rakkoo nu yaaddessu ni qabna waan ta'eef waa'ee rakkoo isaanii dhiphachuu yeroo hin qabnu. Otuun waan amansiisaa tokko hin dhiyeessiin deeggarsa akka goonuuf erga nu gaafatanii booda dhumarratti faayidaa nuti irraa argannu konkolaataa keenyas ariitiin fe'amee akka ba'uu fi hojii keenya ariitiin akka raawwatu akka godhu ibsan. Karaa biraan fedhiin keenya guddaa keeyyata dhumarratti waan barreeffamaniif deeggarsa akka goonuuf osoo hin taane akka isaan jibbinu nu godha. Mee xaaliyaa kana irraa deebinee sirreessinee haa barreessinu. Obbo Edward Vermiliif. Obbo Vermiliin kubbaaniyaan keessan waggoota 14f maamila keenya gaarii ture. Tajaajila ariifataa isiniif malu isiniif kennaa turuu keenya baay'ee nu gammachiisa. Garuu yeroo ammaa konkolaataan keessan waaree booda duubatti hafee waan dhufuuf tajaajila kana isiniif kennuu dadhabuu keenya isinitti himuun baay'ee nu gaddisiisa. Maaliif? Sababni isaa maamiltoonni biroon baay'inaan waaree booda meeshaa nuuf buusu. Sababa kanarraan kan ka'e konkolaataan keessan yeroo dheeraaf dhaabbatee ture yookaan yeroo tokko tokko immoo yeroo waan darbeef fe'umsi akka irraa hin buufamne ni dhorkama. Kun waan badaadha, garuu furuun ni danda'ama. Otoo isin ganama bariidhaan daftanii feetanii nuuf ergitanii karaan banaa waan ta'eef konkolaataan ariitiin deemee nu bira ga'a. Hojjettoonni keenyas makaroonii mi'aawaa kubbaaniyaa keessan oomishu baay'ee waan jaalataniif irbaata irratti nyaachuuf dafanii dhufanii buusu. Yeroo fe'umsi keessan itti ga'e irratti otoo hin hundaa'in nuti yoomiyyuu karaa keenyaan tajaajila ariifataa isiniif kennuuf waan dandeenyu mara ni goona. Otuma hojii isinitti baay'atu xaaliyaa kana akka nuuf deebistaniif abdii qabna. Kabajaa wajjin. Hojjettuun baankii New York keessa jiru tokko hojjettuu Baarbaaraa Anderson jedhamtu fayyaa ilma isheetiif jecha bakka hojii ishee gara magaalaa Phoenix kutaa Arizonaatti jijjiirrachuu feetee turte. Qajeelfama nu biratti baratte irratti hundooftee
baankiiwwan Phoenix keessa jiran 12f xaaliyaa armaan gadii barreessite. Nagaan isiniif haa ta'u. Muuxannoo hojii mana baankii waggaa 10 han qabu. Baankii akka kan keessanii ariitiidhaan guddachaa jiruuf ni barbaachisa jedheen hamana. Baankiiwwan New York keessa jiran garaagaraa keessa hojjechuun kiyya dandeettii guddina baankii tokkoof barbaachisan naaf kenne. Yeroo hammaa manajara damee ta'een jira. Ji'a caamsaa irraa eegalee Phoenix keessa jiraachaa waanan eegaluuf guddinaa fi bu'aa baankii keessaniif dabaluu keessatti ga'ee mataa koo nan ba'a jedheen abdadha. Qabeenya koo guraandhala 3 irraa kaasee gara Phoenixitti gurrachuun eegala. Kanaaf kaayyoo baankii keessanii dhugoomsuuf keessatti carraa akkanaaf kennitan nan abdadha. Kabajaan wajjin Baarbara Anderson. Aadde Anderson xaaliyaa ishee kanaaf deebii ni argatti jettee yaadda? Dhugaa dubbachuuf baankiiwwan 12 isheen barreessiteef keessaa 11tu gaaffii afaaniif ishee waamnan dabartee hojii seente. Anderson xaaliyaa ishee keessatti waan ofii isheetii barbaadu hin ibsine, waan baankonni fedhan barreessite. Bara kana namoonni gurgurtaa irratti boba'aa galii gadi aanaa argatu. Maaliif? Sababni isaa waa'ee waan ofii fedhanii qofa waan yaadaniif. Anaa fi ati bitachuu akka nuti hin barbaanne hin beekan. Otuu feenee deemnee bitanna, garuu nutis isaanis fedhii keenya duuka fiigaa jirra. Otoo warri waan gurguran faayidaa meeshaa isaan gurguran jireenya keenyaaf argamsiisu bu'aa galma keenyaa dhugoomsu keessatti qabu nuuf himanii nuyitu barbaadee deemee bitata malee isaan akka bitan nutti himuu gara keenya hin dhufan. Maamilli kee bitaacha akka jiraatu yaaduu qaba malee itti gurguruu akka jirutti yaaduu hin qabu. Garuu yeroo baay'ee daldaltoonni waan ofii fedhan malee waan maamilli fedhu ilaalcha keessa hin galchan. Ani waggoota dheeraadhaaf New York naannoo Forest Hill jiraadheera. Gaaf tokkootu ariitiidhaan gara buufata Forest Hill deemaa jiru operatorri real estate kan qabeenya bitee gurguru tokko natti dhufe. Namtichi Forest Hillin sirriitti waan beekuuf mana koo istuukoorraa ijaarramee sibiila yookaan seeraamikii ijaarrachuu na danda'a fi hin danda'u kiyya gaafannaan ofii isaatii akka hin beekne fi waldaa dirree Forest Hill gaafachuu akka hin qabu natti hime. Ganama xaaliyyaa isaarraa na dhaqqabeen waanan jedhe waan naaf gaafatee sitti fakkaata? Otuu yaade daqiiqaa tokko keessatti odeeffannoo ani barbaadu naaf argachuu danda'a. Garuu inni hin goone. Ammas bilbila isaa waldaa dirree Forest Hill akkan gaafachuu qabuu fi inshuraansii kiyya akkan bitadhu natti hime. Na gargaaruuf fedhii hin qabu. Fedhiin isaa ofiisaa gargaarudha. Jiraataa godina Albaamaa magaalaa Birmingham keessa jiraatu kan Howard Lucas jedhamu tibba tokko akka dubbatetti namoonni kaampaanii tokko keessa hojjetan mataan isaanii akkaataa garaa garaa maamila akka qaban ibsuuf seenaa armaan gadii natti hime. Waggaa dheeraa dura koree manaajimentii kaampaanii xiqqoo tokko keessa ture. Ollaa keenya waajjira damee kaampaanii inshuraansii guddaa tokkotu ture. Hojjetaan kubbaanichaa gaaf tokko waajjira keenya dhufee kaampaaniin kiyya hojjettootaaf imaammata inshuraansii jireenya haaraa baasee jira. Inshuraansiin kun baay'ee waan isin fayyaduuf ni jaalattu jedheen yaada. Odeeffannoo biraaf immoo yeroo biraa isinitti deebi'a jedhee deeme. Guyyaadhuma kana boqonnaa shayee baanee otuu deebi'aa jirru hojjetaan kubbaanichaa kan biraa Joon Shaw jedhamu akkuma Luqaas na eegimee oduu baay'ee barbaachisaa tokkoon sitti hima jedhee erga nu bira ga'ee booda kaampaaniin isaanii imaammata inshuraansii jireenya haaraa baasu nutti hime. Waan inni nutti hime waanuma Kaarlin nutti hime walitti tokko. Dhumarratti odeeffannoo barbaachisaa muraasa nuuf kennee imaammatichi haaraadha. Waajjira damee odeeffannoo dabalataa hubadhee bor deebi'een isiniif ibsa. Ammaaf unka kana
mallatteessaa gadi fageenyaan boru haasofna jedhee waa'ee imaammata inshuraansii haaraa kana hubannoo gahaa argachuu baannus jaalala inni imaammatichaa qabu miira isaarraa hubannee inshuraansicha bitachuu keessi keenya dammaqe. Joon akkanumaan inshuraansicha namoota hedduutti gurgure. Kaarlis inshuraansii gurguruu danda'a, garuu akka Joon fedhii keenya hin kakaasne. Addunyaan kun namoota waan namarraa fedhu barbaadaniif fedhiin isaanii qofa guuttachuu barbaadaniin kan guutamtedha. Kanaaf namoonni muraasni fedhii namoota biroof bakka kennan fayyadamoo ta'u. Namoonni isaanii dorgommiinis muraasa. Abbaa seeraa fi hoogganaan dhaabbata daldalaa beekamaa Ameerikaa Beekam Owen yoon yeroo tokko akkas jedhe, namoonni bakka nama biraa bu'anii yaadan kanneen hojii namoota biroo hubachuu danda'an egeree isaaniif wanti isaan dhiphisu hin jiru. Wanti guddaan kitaaba kanarraa argattus yaada yookaan hojii nama tokkoo bakka nama sanaa bu'anii ilaaluu jireenya nama kamiifiyyuu baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Kana gochuu dandeenyaan haala jireenya kee kamiyyuu keessatti ni milkoofta. Yaada nam tokko hubachuun fedhii waan haaraa tokko gochuu nama san keessatti uumuun dhibba dirqama irratti gochuu miti. Namni sun fedhii kee yoosiif guute fedhiin isaas akka guutamuuf yaadachiiste malee ni dirqisiifte miti. Dirqisiifte kan jedhamu yoo waan si qofa fayyadu akka hojjetu gootedha. Lamaan keessan bu'aa irraa argachuu qabdu. Xaaliyaa obbo Vermalitti barreeffame keessatti gareen lameenuu waan jedhame sirreessanii fayyadamoo ta'an, akkasumas Andersanii fi baankiin lamaanuu fayyadamoodha. Baankiin ogeettii muuxannoo gaarii qabdu qaxarachuu fayyadame. Andersan immoo bakka feetu hojii argachuu fayyadamte. Fakkeenya gurgurtaa inshuraansii Joon keessatti lamaanuu fayyadamoodha. Qajeelfama gareen lamaanuu fayyadamuu qabu jedhu kanarratti fakkeenyi biraan kan hojjetaa gurgurtaa kaampaanii Shell obbo Mikaa'el Wiidiniiti. Mikaa'el naannoo isaatti hojjetaa gurgurtaa tokkoffaa ta'uu barbaada. Garuu buufata boba'aa boodatti isa harkisu tokkotu ture. Buufanni boba'aa kun jaarsa buufatichaa qulqulleessuuf dammaqiinsa hin qabne tokkoon hoogganama. Sababa qulqullina dhabuu buufata kanaatiin gurgurtaan gadi bu'e. Maayik buufata boba'aa kana akka qulqulleessuuf irra deddeebi'ee kadhatus jaarsichi akka hoogganaattis hojjetuu dhaga'uu dide. Maree yeroo dheeraa booda Maayik jaarsicha fuudhee deemee kaampaanii Sheelii haaraa haalaan qulqulluu ta'e tokko daawwachiise. Hooggantichi waan arge baay'ee ajaa'ibsiifate. Borumtaasaa yeroo Maayik garas deemu buufata boba'aasaa haala hawwataa ta'een haaressee qulqulleessuun gurgurtaan dabale. Kanumarraan Maayik fedhiinsaa guutamee fi ogeessa gurgurtaa tokkoffaa ta'e. Agartee haasaa hedduu jaarsicha waliin godhe Maayikiif jijjiirama fiduu fi hin dandeenye. Garuu fedhii jaarsichaa keessaa dammaqsuun jijjiirama fedhe argate. Asirratti hooggantichi Maayikis fayyadamuudha. Namoonni baay'een kolleejjota olaanoo irraa eebbifamanii beekumsa saayinsii olaanaa qabatanis akkaataa sammuun isaanii itti dalagu hin beekan. Yeroo tokko akkaataa haasaa bu'a qabeessa itti taasisan irratti barnoota kennaa otoo hin jiruu barattoota keessaa tokko hiriyoonni isaa isa waliin kubbaa kaachoo akka taphatan amansiisuuf akka itti aanu kana jedhe. Ana waliin dhuftanii kubbaa kaachoo akka taphannuun barbaada. Yeroo ammaa kubbaa kaachoo taphachuu baay'een barbaadee jira. Yeroo muraasa dura gara jiimnaaziyeemii yeroo deeme namni tokko hin turre. Kanaaf ammoo hundi keessan otuu waliin deemnee taphannee baay'een fedha. Namni kun waan ati feetu dubbateeraa? Jiimnaaziyeemii namni deemu tokko iyyuu waan hin jirreef deemuu hin qabdu. Dhuguma hin deemtu. Ati waan ofii keetii feeturra xiyyeeffatta malee waa'ee fedha isaa maaltu si galcha? Kanaaf namni kun ofumaa fedhii isaa sitti odeessa malee fedhii kee bakka waan hin kennineef atis
fedhii isaa bakka hin kennitu. Isa waliin akka deemtu taphadhu si gochuuf faayidaa ati taphacharraa argattu haasa'uu qaba. Akkas goonan fedhii kee bakka waan kenneef atis fedhii isaa bakka kennitaaf. Gorsa Profeesara Overstreet ammas irraan deebi'a. Namoota amansiisuuf tarkaanfiin jalqabaa ati fudhachuu qabdu fedhii isaanii guddicha dammaqsuudha. Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuun harka isaa galti, kan hin dandeenye garuu qofaa isaa deema. Leenjifamaan leenjii barreessitoota tokko waa'ee ilma isaa xiqqaa tokko taphachaa ture. Ilmi isaa xiqqaan kun nyaata sirriitti nyaachuu waan dideef ulfaatinni baay'ee gadi bu'e. Maatiin mucichaa akkuma barame dheekkamanii reebanis nyaachisuu yaalan iyyuu milkaa'uu hin dandeenye. Harmeen kee kan akka ati nyaattu feeti, abbaan kee akka ati guddattee nama guddaa taatu barbaada jechuun mucaa sossobanii mucaan ni dide. Abbaanis haatis waan ofiin fedhan mucichatti himan malee waan inni fedhe hin dubbanne. Mucicha akkamiin nyaata ree? Dhumarratti garuu taa'ee yaade. Mucaan kun maal barbaada? Waan inni fedhuu fi waan ani fedhu akkamiin walittidha jedhee of gaafate. Booda keessa sirriitti taa'ee xiinxalee wantichi baay'ee salphaa ta'uu itti mul'ate. Mucichi biskiliitii daandiirra fudhatee ba'ee oofu tokko qaba. Mucaan humnaan isa caalu tokko garuu yeroo baay'ee irraa fuudhee ofii isaatii oofaa ture. Mucaan xiqqaan kunis waan iyyuuf harmeen isaa deemtee biskiliitii mucaa guddicha irraa fuutee akka inni of gooti turte. Mucaa xiqqaan kun akkanumaan gaaf tokko mucicha guddaa kanatti aaree galee nyaata nyaachuu dinnaan abbaan isaa mucaa guddaan saayikilii kee humnaan sirraa fuudhu sun waan harmeen isaa kennituuf foon, killee, timaatimii waan kennameef hunda waan nyaatuuf atis guddattee isa reebuuf waan harmeen keessiif kennite nyaachuu qabda jedheen. Erga rakkoo kana kanumaan furanii boodas mucichi amala yeroo rafu siree irratti fincaa'uu waan qabuuf garaa isaa furuutti taran. Mucaa kana yeroo rafu akka hin fincoofne gochuuf reebanis, gontotanis, dheekkamanis dhaabsisuu waan dadhabaniif dhumarratti maal gochuu akka qaban mari'atan. Mucaan kun maal fedha? Mucichi pijaamaa gosa kan abbaa isaatii uffatee rafuu barbaada. Akkasumas siree mataa isaa irratti qabaachuu barbaada. Kanumaan harmee isaa isa waliin gabaa baatee siree fi pijaamaa inni filate bittee fi galan. Bormaata isaa ganama mucaan siree irratti akka hin fincaa'in bule arganii baay'ee gammadan. Namichi Daastimaan jedhamu injiinara bilbilaa ta'ee tokko immoo intalli isaa umurii ishee waggaa 3 guuttee ciree nyaachuu didde isa rakkiste. Namni kun nu biratti leenjii fudhachaa ture. Isaanis mucayyoo akkuma barame reebanii dheekkamanii ciree nyaachuu hinuma didde. Dhumarratti akkamiin akka ishee nyaachuu feetu goona jedhanii wal gaafatan. Mucayyoon harmee ishee akkasumas yookaan akka harmee ishee ta'uu feete. Kanumaan ganama kushiinaa ishee geessanii minjaala ol dheerarra kaanii ciree akka isheen tolchitu godhan. Mucayyoonis nyaata bilcheessaa jiruu sosochoosaa akka bilchaate ilaaluuf fuutee nyaatte. Sirriitti ciree hojjechuu baattus akka harmee isheetti akkasumas ishee miirri dubartii guddoo ta'uu ishee dhagahamuu godheera. Akkasumas fedhii keessa ishee jiru baastee akka ibsattu yookaan agarsiistu godheera. Wiiliyaam Wiintar tibba tokko akkas jedhee ture. Fedhii keessa ofii qabatamaan agarsiifachuun fedhii bu'uuraa dhala namaa isa olaanaadha. Qajeelfama saayikooloojii kana hojii daldalaa keessatti maaliif hojiirra hin oolchine ree? Yeroo yaadi hojii haaraa tokko sammuu keenya keessa dhufu yaada kooti namni biraan tuquu hin qabu jechuudhis maaliif yaadicha nama biraafis himnee irratti yaadne akka bilcheessan hin goonu. Isaanis yaadicha akka kanaa ofii isaaniitti waan ilaalaniif deeggarsa barbaacha
siif gochuu danda'u. Yaadadhu, namoota irraa waan feetu argachuuf jalqaba fedhii isaanii guddicha dammaqsi. Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuun isa waliin ta'a. Kan hin dandeenye garuu qofaasaa deema. Qajeelfama sadaffaa, fedhii namootaa dammaqsi. Qajeelfamoota bu'uuraa namootaan walii galuu. Tokkoffaa, namoota hin jeebba'in, hin balaaleffatin, hin mormin. Qajeelfama lammaffaa, namoota garaa kee irraa isaan jechi. Qajeelfama sadaffaa, fedhii namoota guddicha dammaqsi. Kabajamtoota dhaggeeffattoota yuutuubii kanaa hundi keessan boqonnaa tokko haala kanaan xumurreerra. Boqonnaa lamaan walitti deebina. Subscribe, like, share godhaa.